Ashamaar kafuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa ayyaantu asallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtatti sinaa qaqqabu baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo na eegdanii egaa ka har'as meeshaalee haarawaa kara salaalee deemu qabadheen kara keessan dhufee tura viidiyoo kana laayik sheer gochuun dagatinaa haga dhumaa viidiyoo kanaatti nu faana tura warroonni chaanala keenya haarawaa taatan sabiskiraayibii godhuun maatii keenya ta'an isiniin jedha akkasumas sheer godhaa wal biraan gahaa isiniin jechuun jaaladhaa egaa ka asiin odoon dursaa homaa waa'ee viidiyoo kana hin dubbatin dura bootan itti waraabedha tanaan dura wan istoorii keessatti waraabeen ture jechuudha yeroo darbee yookaan handaraasha keessatti viidiyoo darbee kan magaalaa Hamboo deema jedhe waraabeen ture achitti obboleettiin keenya egaa ka suuraan xiqqoo isaa demzis jedhee suuraan seeraan hin kaane naan jennaananii gadi baasee immoo kan akkan alatti waraabu taasise jechuudha isinis yaada koomentii keessan naa kennaa maaliif fedha namoota nan eegaa isiniin jechuun jaaladha egaa ka viidiyoo tan laayik sheer godhaayii as meeshaalee jiru hundaayyuu daawwachaa yaadan isiniin jedhuu fi waa'ee meeshaalee kana waan dubbadhu sirrittiin qaba jechuudha. Egaa ka amma akka argaa jirtan makiinaan dhaabbatee jira madandaraawwan keessaa guurree akka argaa jirtan asumaan biiffirraayin kaa biiffin kun mastaawutiin isaa dirribiidha jechuudha kan dimzis isinitti jedhe kuni mastaawutii isaa filannoo keessan akka abbaan ofiisaatii filatettiidha baay'ee dirribii kan ta'edha jechuudha mastaawutiin kuni yoo filattan isinillee mastaawutii eeggadha biiffee yoo filattan baay'inaan ijoolleen keenya yoo filattan biiffee waliif filattan yookaan mastaawutii kan haphii qabudha jechuudha maaliif suuraa gubbaa irratti wanni istooriiwwan adda addaatirraa gizee fidanii laxxafanii meeshaa keessa godhanii laxxafan meeshaa fakaa godhe san laaltanii kan akka garuu kanaa idimee qabu hin jiru isiniin jechuufan waan kana jedhu kan tanaan dura badaadha jechuu kootii miti na hubadhaa seeran filannoo tolaa meeshaa yoo filattan qalamii soggaa filattan maaliif waan isin danda'u ta'uu qaba as keessatti waan gorsaa dubbadhu warri itti fayyadamtan danuun jirtu galatooma isiniin jedhaa inni guddaan namni yoo wanna namni jedheen itti fayyadameedha ofii wallaaltan jechuu koodhaa miti. Garuu nama biyya keessa jirutu waa baay'ee argaa nurra nuti baay'inaan kan laallu suuradha garuu immoo kan itti fayyadamee argee wauma argee namaan jedha waan ta'eef baay'izawwee haga ammaa irratti nuti mastaawutii calliseeti miti kan galchaa turre ijoolleen baay'een mastaawutii gizee filatan ishii kan istoorirraa keessattuyyuu aappiiwwan adda addaatirraa fiddan meeshaan akka sirritti mul'atuuf kaameeraa eeditiin ishii haphii san galchee sirritti waraabee gallakkisaa nuti garuu miti mastaawutii yeroo baay'ee dirribiidha jechuudha kan galchinu isiniin jechuu jaaladha warri nu biratti tanaan duras hojjisiifattan waan biraa keessan galina kan obboleettii kanaa immoo filannumti ishiituyyuu dursaayyuu kana jechuudha. Viidiyoo kana oggaa darbeen hojjedhee ture meeshaan kun meeshaa barreen gaddaatiif bahe jala seentanii ilaaluu hin dandeessa filannoon ishii kan akka ta'e garaagarummaa tokko odoon uummatiin akka ishii filattettidha kan hojjetameetu fitoo bahin isiniin jechuu jaaladha. Kanaadhaa isiniin jedhaa egaa ka soofaa akka argaa jirtan baay'ee bareedaa meeshaan kun baay'ee meeshaa barreen gaddaa obboleettiin kun oggaa darbee jira erga qabdii laatte jechuudha hojjisiifachuuf barana. Akka hojjetamee naa galuu anis galuu ka'ee jetteettidha kan qarshii ofii ergattee hojjisiifatte. Egaa ka meeshaan barana maalirra jira barreen gaddaa maalirra jira waan irraa dubbachuu barbaadu. Viidiyoo kana obsaan dhaggeeffadha. Egaa meeshaan daran dabalee jira sirritti dabaleetoo jira. Garuu obboleettii keenya kana qabdii waan fuunee jirruuf ishii qofaa miti ijoolleen barreen gaddaa danuu hojjisiisnee galchinee jira. Viidiyoowwan yeroo darbeetillee jechuudha kan magaalaa Amboo galee bichaatuyyuu kan baranaati malee baay'inaan nuti meeshaa barreen gaddaati ijoolleen kan barana hin galle jedhanii hojjisiifachaa jiran jechuudha. Garuu nuti qarshii sirritti dabalee jira meeshaan dabalee jira hatta wanna biraatti miti ishii siimboo qabeetti yookaan immoo geexaa geexiin jedhamtu soofa irratti gaxxamamtu tun qofti darandii dabalte yookaan immoo dachaa dabalte nuti kanuma barreen gaddaa fuune saniin hojjenneef yeroo baay'ee dubbadheetan ture waggaa qabdii kennattan kan nu wabu nuyiidha isinii miti miidhaa kan miidhamu nuyi maaliif meeshaan guyyaan dabalaa deema isinirratti galuu hin dabalu jechaan dubbachaa ture jechuudha. Egaa kaa'isa sanan isinii mirkaneessa deetan obboleettiin koo irrattis asuma jala jirti ejaa ta'eef ganaa biyya hin gallee meeshaa kana galfattee kaatetidha kan galtu waan ta'eef asumaan na dhaggeeffatti.
ishinis na dhaggeeffatti isiniifis barumsa ta'a. Meeshuma qaarshuma barreen gaddaatiin hojjetamee fi bahee fi akkuma isiniin jedhee wanni biiffeen ishii baay'ee bareeddii akka argaa jirtan kana qilxif jettee mana kamiifuyyuu bakka namni mana akka wanni itti ijaarrata qilxif jettee baay'izawwee wanni akkanaatuun biiffee waan akkanaatuuni firiijii bira galuudhaaf kiroodarri irratti firiijii bira galuuf baay'ee bareeddi. warroonni keessattuu saaloonii firiijii galchuu barbaadan biiffee qalxaf jette yoo hojjisiifattan gaariidha isiniin jechuufanii soofan ishiitillee akka argitan baay'ee bareedaa soofaa baay'ee bareedaa ta'ee fi duukaa lama qabaa teebilii qabaa akkasuma algaa kun ijoolleen baay'een hojjisiifattanii jirtu ka waa'ee algaa waan dura deebi'eetoo dubbadhuun qabu ijoolleen galee abbaan manaa isaanii dawwalee galatoominaan jedhetu jira. Namoota baay'ee kanan galateeffadhu jiru abbaan manaa isaaniitillee jechuudha warroonni kabajaa namaa qaban danuun jiru egaa meeshaan erga galee sirreeffataniin booda itti gammannee jirra harki keessa naa eebbifamu warroonni jedhan danuun jiru akkasuma immoo ijoolleen lama itayya irratti ijoolleen oggaa galan ani mana isaanii dhaqee sabiraayizii godhu lama nan qaba isiniin jedha maaliif abbaa manaa isaanii baay'ee kanan dinqisiifadhu agaarraa dirasii waa'ee meeshaa ijoollee sanii akka irra jiru haala kamiin akka jiru. Baree waanan beekuuf jechuudha. Egaa kanniini gaafa tokko gaafa isaan galan deemuun kiyyan oolu sabiraayizii godhuudhaayi abbaas sunoo kan hin beeka. Haa ta'u sabiraayizii namatti himanii kuni maaliifi jajjabina jechuudha. Fan akkasitti dubbachaa too jira isiniin jechuun jaaladha. Egaa yaada keessanoo qabaattan isinis immooyyuu wanta as keessatti ayyaantu sirreessuu qabdaa. Wanti kuni sirraa'uu qabaa. Wanta kanaa immooyyuu rina qabaa. Wanni ittanis yoo jiraatte ani obboleetti keessaniidha waan an sirreessuu qabu nan sirreessaa waan immoo gaarii ta'e egaa koomentii keessan isa nama odoo nyaatin nama furdis odoo dhugini nama obaasu sanii isinan eegaa dhugaa dubbachuuf koomentii keessan hedduun jaaladha koomentii keessan dubbisuuf illee ani viidiyoo gallakkisuu ol koomentii keessan dubbisuun si'aayinaan eeggadha jechuudha maaliif hedduu natti tola koomentiin isin naa barreessitanii egaa tarii amma ramadaana wajjin ta'ee koomentii dhedheeraa barreessuu dhabuu dandeessu. Jaalala naa qabdan immoo akkuma jirutti wantoota adda addaa naa ibsaa jirtan jechuudha. Ani kara kootiin onnee koorraan isin jaaladha naaf jiraadha. Ammas immoo ijoolleen meeshaa barreen gaddaas qabdan koottaa na dubbisaa ijoolleen baay'een kan na jalaa babbaddan jirtu ijoolleen barreen gaddaa qabdii kennitanii na jalaa babbaddan jirtu. Kanaafuyyuu koottaa nu dubbisaa hatta bilbila kiyyaa namni dhabe hin jiru. Egaa hoo bilbila illee qayyarattanii too jiraattan bilbila kaan hoggaan isinii bilbila tanaan dura naa dubbistan hojjechuu didee waassaappinis iimoonis ijoolleen danuun jirtu koottaa isinan eegaa iimoon kiyya banaa waassaappiin kiyya banaadha viidiyoo kana dhaggeeffattan taanaan sheer godha ijoolleen baay'een hin babbaddu jechuudha hin babbadina haa ta'u malee yeroo dhuftanitti isinii hojjetamuu danda'a ta'ullee nan jira waa tokkodha nan jira yeroo isaatan eeggadha ani qabdiin kennadhe yeroo isaa eegee anuu nan dhufaa hojjisiifachuudha jechuun waa tokkodha achiin callisanii too baduurra isiniin jechuun jaaladha egaa kanaadha feesisuu hennaa kun meeshaa sisirreessee baasaa jira jechuudha egaa makiinan dhufee dhaabbatee too jira fe'uudhaaf irra dhadhaa jirra isiniin jedha meeshaan kun karaa isiniin jedhee jira salaalee muka xurrii deema jechuudha egaa bakka barbaaddanitti amanamummaan isinii geessuu dandeenya. Isiniin jechuun jaaladhaa egaa meeshaan kun waanuma tokko odoo hin ta'in haga ammaa dirasiillee bakka hedduu erginee jirra bakka baay'ee fagoo kan ta'an kiiloomeetira baay'ee fagoo ta'anis erginee jirra galata waaqayyo nagumaan nu galaa jira kunis immoo nagaadhaan nu galaa ammas immoo akkuma koomentii darbee jalatti isin gaafadhee wal eebbisaa nagaadhaan itti galii jedhaanii obboleettiin keenya galuuf ji'oota muraasatti ishii hafee dursitee meeshaa manaan gaachuu fi hedduun isin jaaladha hedduun isin kabajaa baay'ee.